ما أسوق كم جرتوا دي الموقع نديس أما Mana son demi dalaguutiin achumarraan bahee mana kiraa keessa kan ogguu argaa jirtan as keessa dhufee asumarraan as dhale. Okay. أكم أردت تخيني كقالي في خبجمو أكم نجا بدني فيا خيسني أرانتنا فيديو أدتاتك تكيسني في قبل ندفني أنا في نيتشون سوج مجرا نما خنا أبليتي تنيتنا أصوم أنا ما درجة تاجر توتي أنا ما أنتنا عنيش ما أتنا في دمل أنا بيخون شيء عنيشون والبيخن والبراني كان دور يستيك والبرتن أسمع خيس والبرنا جته أو ندوافو مي يادي سيرة فلنا دور جل كبرتي يادي سيرة فلنتي سراكا دفتة أكمتي على خمر ركما جرتو أما إذا دي سير مكنا أني جيرو نركو باي إنجدة باي بقى واني جو ولا له ندافو سيرة ياد فلنا أبليتنيا أكم نجا فيلا نجارية Okay, ilmo kana edek gedite nichon garaman tanatimti andufe kotete etira dufte akamitti dufte direda marati nufi dalaga fi rosan hachino ilmo gara kabade dufe asid dalam idadafi. Okay, abba mana keto isira akamitti aldabatni duftano Anya sinjuru biye jaratri achumaran ni sinfeuna achumaran nas daidufi darati daidufi. Okay, abba mana khisin foriye chuaf debatni akuma lagi sanga abba mana sinfadu gollol tammo wal cinkitammo akami ani katanati me akami debatan gollol tanitimo sinketimo sirro risitimo chafaketimo simpor which was dimmed. I would maloli to Malia or singing. Simpedona or Lolito or Choran in his ATD. And the Scarabia Radimi in a Sachoran is a DCD. Okay, a castigar garbanage or to the Regisan Jirtani. You got a bit better of a month and a hala camera jirtami hale tirajirto, ma so come jirto till Mokanadis. Mana son demi dalaguutiin achumarraan bahee mana kiraa keessa kan ogguu argaa jirtan as keessa dhufee asumarraan as dhale. Okay, mana kiraa kana erga kireeffatte hagamta geessee jirta? Torbii takka ga'een jira. Okay, torbii takka warri bira dalagu jirtu sanoo maal siin jaan yoo osoo bira dalagu jirtu maal siin jaan akkamitti biraa bu'atee mana kireeffachuu dandeesse? Berarti dalaga dendo innati na cumaram besan na basa nika cumaratin bayi mani krefat akkana ummati dhugaa rabbi baay'ee namatti dhaga'ama mana nama osoo dalagachaa jirtu hojii kana osoo dalagjaanii bakka dalagu dadhabnaan beeyinaan jaanii jette bee jaaniini baatee mana kana ergaan kireeffadhe torbee takkeettee torbee takkichaa kana keessatti ilmoo kana deesse فراشة خنافي وانت تقابل بيتة خنا من خنا يرجع كريفتي ببيتة ما فراشة ولا تيفي شرا سنة كفن جابسن أردت تتخيلنا شرا خنا كفن قبدي واتكن قبدوني أجرتني فراشة خنا ولا تنكنتي نمن بليتي قبدن جراجة ما تنجي يادو أما أنت إيشي تناف كارشين دي بيتك كوان قد دادا خمني تكا توتون شنتم نما شنتمتي بأنت تجاني akkuma akkas taate obboleettii tana waan dandeenyuun haa gargaarru nutis anis beekeetii miti wallahi amman ijatiyyaan arguudhaa fi hannichoodhaan wal beekanii hannichootuun na fideenis bira gargaarsa amma gama keenya nutis dandeenyee waan goonu qabnu gama sooshaal miidiyaatiin gara hordoftoota keenya kanaatiin namni obboleettiitti garaa jabaatu hin jiru hundi keessanuu namu waan rabbiin dandeessee obboleettii tana akka gargaartan please singaafanna ishee jalqaba irratti si beekanii atillee situ naame ishee akkamitti wal bartanii yoo gizee akkam wal bartanii
duruu wal beektan immoo akkamitti mee hordoftoota afiniif? Anaaf isheen durumaa kaasnee wal beeknaa jechaadha. Mana keenya bira otoo dalagaa hojjechaa jirtu achi baatee achi jechaadha. Baatee iddoo biraa seentee iddoo biraa osoo dalagaa jirtu akka ulfataa ta'e ishee biratti dalagdu sanatti ittimtee jennaan achi ansi qarqaaruu hin danda'u deemee. Haadha mana sanitti? Haadha manaa sanatti jechaadha. Haadha mana bira dalagsanitti akka ulfataa jechuudha? Achi akka ulfataa ta'e ittimtee jennaan ansi qarqaaruu hin danda'u kara biyya kee deemettee manaa baastee jechaadha. Eegga manaa baastee booddee mucayyoon immoo naaf bilbiltee achi naa bilbiltee jennaan mana kiraa yoo argadhe jedheetan mana kiraa barbaadaafii ture jechaadha. Osoo barbaadaafii jiru mana kana akkuma argitan mana kana arganne jechaadha. Mana kana 2700 arganne kunoo ammas as teesseerti jechaadha. Okay, hordoftoota keenya akkuma inni jettee dhageessanii jirtanii manni kun manni isin agartan kun manni qorqorroo kun 2700tti kireeffamee fi nolaan meeshaa sin qabdu haa ta'an qabdu firaash takkitti kana ollaa kannee fi hundaafuu ollaa ishee akkaataan keessa jirtu ollaan ishee erga bikka kana dhufte ni beekanii ollaa ishee gaafanne jechuudha. Ollaa ishee isii daran haalatti jiranis ollaa ishee keessa ni jira isaan dubbisne jechuudha. Hordoftoota keenya kun ishee ollaa isiiti firaasha kanallee isheetutti kannee akka isin hanga kanaa firaash isin irra gachiistu isheetutti kannee jechuudha. Sharaa tokkicha kana bicha qabdi jechuudha. Ishiin waata kan qabdu mana kana akka ol seenteen mee haalatti isin keessa jirtu isii caalaa isiillee ni beeksi isin baay'ee sodaachaa jirti waan ta'eef ishiin mee aanuuf himtu obboleettiyaa. Haaluma agartan kana uummata kan qabdu gaa'ee namni gargaaruu yoo jiraate nama tokko namni nama na gargaaruu sin qabu jettee firroota siitis nam tokko namti as jiru hin jiru namni qabuuf yoo jiraate jechuun barbaadama waan biraa. Okay, isheen ammaan tana haalli isin keessa jirtu mana kiraa kanaas ofii isheetis dandeetteetti kireeffatte moo isinumaatu kireesseef moo akkami sila haalli isin keessa jirtu jireenyi isin nyaataaf dhugaatiidha raashinaa waan akkasii ammaan tana gaaddeessee jirti nama si tajaajiluu ni qabdi. Nam tokko hin qabdu namni bira jiru hin jiru maan qabdu mana keessaas maan qabdu. Humayyuun qabdu jechuudha waan nyaatu sin qabdu waan dhugu sin qabdu jechuudha. Maan qabdu. Obboleeyyan keenya ni agartanii namni obboleettii qabdan wallahi garaa jabaatan jee yaadu namni wooma fadheef haa ta'u kan amantii kiristaanaas kan amantii muslimaatis hundi keessanuu namni obboleettii namummaaf jennee nama cinaa dhaabbannu namummaaf jennee namaa gargaarru obboleettii tuni takkafa maatiin isheetis gargaaruudhaaf maatiin kiyya baadiyyaa jiran jettee jimmaa miskiineetti ofiifuu harka qalleeyyiidha na gargaaruun hin danda'an jettee jirti. Ammallee hospitaala san keessatti namni tajaajilaa ture namni cinaa dhaabbachaa ture olma sheekhnaa fi annichoo hannaafa hospitaala das bira dhaqanii waan uffattuufiif waan silaa isii laafan atmiqii waan silaa isiin dhuydu geessaniif jechuudha annichoo faan. Kanaafuu hordoftoota keenya viidiyoo kana warri agartan tokkoon keessan gara jabaatan jeen eeguu hundi keessanuu akka please hordoftoota keenya akka garaa nutti hin jabaanne wallahi obboleettii nyitan rakkoo isin keessa jirtu rakkoo akka malee keessa jirti nama isii tajaajiluu hin qabdu ani beeketii miti bakka obboleettii qaba namni hundinuu namni obboleettii qabu garaan jabaatu. Walumaa galattuu bakka ammaan tana ani rakkoon isin keessa jirtu kana furmaata akka irraa laannuuf namni takka wallahi isiidhaaf amma qarshiin dhibbi takka isiidhaaf gargaarsa guddaadha. Namni agartan hundi keessanuu please viidiyoo kana yoo qabaannillee yoo gargaaruu hin dandeenye viidiyoo kana share godhi repost godhi copy link godhi facaasi viidiyoo kana share godhi please yoo gargaaruu hin dandeenye jechuudha. Qarshiin dhibbi takka yoo akaawuntii kanarra neeteef akaawuntii ni qabdaati akaawuntiin manni asirra keenyaaf ni qabda akaawuntii. Awash bankiin qaba nuti baankii ka isheenita ka isheerra guddaa. Okay, awash bankiin qabattee akaawuntii awash bankiin harkaa qabda. Okay, akaawuntii awash baankii si asirratti isiniif keenya immoo warri awash baankii qabne annichoon ni qabattee nigdi baankii yoon kunnoo barbaadan illee nuti illee gama lakkoofsa kanaan nu argachuu ni dandeessan jechuudha. Gama telegiraamii keenyaatiin illee nu argachuu ni dandeessan warri si gargaaruu barbaadan jechuudha. Obboleettii tana
mana kanallee milaala qilleensi ni seenaatti ammaan tana deessee ededeesse wallahi ededeesse laal ilmoo bishaan ni agartanii ededeesse manni kun laal uraadhaasi qilleensitti seenaa halkanii bakka nama tokko hammadalee jiru jechuudha dheedhii nama tajaajilu hin qabne akka namummaatti bakka wanni biraa hunduufuu oofte jechuudha namummaaf jennee please cinaa dhaabbannu obboleettii tana tanumaan isin jechuu barbaade galatoomaadha nagaan nuuf turaa viidiyoo kana ilaaltan immoo akka isin gargaartan abdii guddaa isin irraa qabna nagaan nuuf turaa hordoftoota keenya qaqqaalii fi kabajamoo ammoo namni viidiyoo kana agartee laayik sheer osoo hin goone please birankutiin yoo viidiyoo kana gargaaruu dadhabde sheer godhuudhaan nu cinaa dhaabbadhu anis beeketii miti ishee tana ammaan arge hin beeku bakka sababa wannichootiin dhufee namummaa si bakka if qabuu dadhabee cinaa dhaabbachuu jira animmoo anis qabaadhee waan godhuufi is gama keessaniin furmaanni argameef jedheetiin gama keessaniin dhufne akka isin gargaartanis abdii qabna please nama kana akka nuuf gargaartan firaashii isin namni kanneen firaashii irra taa'u jirti kun walaal ni agartanii sharaa tokkicha kana bichaa qabdi waa takka hin qabdu jennee jirra kanaaf hordoftoota keenya nagaan nuuf turaa baay'ee isiniin jenna.